Dura karamana di magrama raga bakta kati ten mo tayo rago tes nagra bidinin dukanu urugana Amma dhugumatti masalaa ilmoo fakkeenyaaf dhugaadha wanni nadii bu'an illee hin beekne bakkuma ilmoo tanaa hoo'aa ilmoo ishee harka hin jiraanne beekne rakkoon takka illee hin jirtu. Waan gama ilmoo keetii kan moo xiyyeetti ilaalee guddisaa ilmoodha. Amma gaanniitiin baadii kana bitatu taatee kaana bira taa'u eegas booda walitti kana dachaanaaf. Si ajjeesuuf daqiiqaan ittiin goo akkuma namni durallee jechaa jiru ati ammoo garteemi akka mana aadaa waliin bahuu dhiisi ani naafetti wal harkina tamaam karaa gabaabaa naafetti wal harkina isinis haa jiraattu giseesan tamaam wal fuutanii waliin jiraatan inshaallah anaa lubbuun jirtu yoon gakkote nasiiba keessan ammoo ani wanta kan balleessine jechuu barbaadeeti wanta kan balleessine tana cufa gubaddeeti gizeen gubaddee gizeen hin aaree mana keessa booyetiin kophaa kiyya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu jajjabaatanii isin jecha arraan tanallee deebi'eetiin dhufe maaliin deebitee jechuun keessan hin oolamu arra inumaatu waan ajaa'ibaatiin isinii qabadee dhufe maalii yoo kettan taate viidiyoo ibsaan gad lakkise takkaan agaree jira. Gadhiiseen arkee maal jee gadhiisee ni beeyi. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya kunoo viidiyoon isinillee gad lakkise agareetiin jira isinillee akkasumas ni argitan jeetii yaada inshaallah. Ani garteemi akkaataa inni yaadu jiru waan biraa ammallee yaadu jira naafisiin akka mana aadaa waliin baanaa naafisiin gana waliif gatteenyaa isi amma dura hinnaa kiraa manaatiif haasa'u jirti ani kiraa manaa irraa hin kafalaa jira jechaa jira jechuudha ani kiraa manaa ibsa guyyaan ati dhaabbattee kiraa manaa narraa kafalte yoo kana yoo barbaadde nama ani sittiin fidaa jechuudha. Akkati masruufa nuuf hin kanneen akkati kiraa manaa nurraan kafallee akkati dhufteen nu caallallee ani nama yoo barbaaddeen anaa simbaadilini ani simbaadila gana si'anillee si tashaddeetiin jira jechuudha. As garagaltee isii sanoo maal ilmooti jarraa qabdi maal feeti mucaa kiyyarraa mucaa hoo maal irraa qabdan kiraa manaa narraa kafalii ani siin jeesse hara dedhiise garaan qurxiin beene diina abbaati amma durallee akkumaan jee dubbadde. Ani ammoo kiraa manaatiif waan takkaafi jaasummaaf waan takkaafis si barbaadaan jiru obboleessa kiyyan rabbii gartee na keessa kalaqee addan na baasa ammallee si abdaddeeti miti arra ibsaan na dhalchiisaa ibsaadhaatitu maallaqa narraa kafalaa ibsaa museefaa na geessaa ji'ee si abdaddeeti miti ani ammoo rabbii tokkicha gartee miti rabbii tokkicha gartee mi kan mitiidha kaayyala sooru. Jamin jenne khayye isaa fi dureessan jenne kana mool qixxeessu isi tokkicha kana qabaddeeti an kan hin jiraachuu jiru malee si qabaddeeti miti an arraan tana si abdaddeeti miti rabbii tokkicha garteemi isa addana baasa ammallee rabbii kiyya qabaddeeti kan hin jiru jechuudha garee galtee mucaa irraa fuudhi mucaa maarree taati achi mucaa akkas hin taane mucaa mirroon taane mucaa bika dalagaattuu ni hin danda'a fidii kan isin jettu san dhaltee maal hin dhalle irraa dhale khalaas ilmoo feenaan isin hay mucaa kiyyarraa isin maal feeti maal mucaa kiyyarraa feeti mucaa kiyya akkam godhuuti takkasitti ani obboleetii dhageeffadhu ani sirraa waan hin qabu takkaas hin qabu ani silleen barbaanne silleen tuunee jechuudha waan keetirraa takkanaati hordoftotaa fi kabajamtoota kiyya ani ibsaa ilaa kuno dhageessanii jirtanii jechuudha viidiyoo inni dalageessan garteemi waan isaan janii waliin haasawanii isinitti agarsiisa isiniin dhageessisuu danda'a jechuudha. Ol baatee dubbachuu maal faayidaa sii qabdi sagalee san ani dhagee akkamiin godha lakki ati immoo dhiigaaf deemta an dhiiga sodaachuutti hin jira ati immoo dhiigaaf deemta ammallee tolaaf hin deemtu ati ammallee dhiigaaf deemtaa jechuudha maaliif sagalee isin sanoo maal irratti waa'ee kiyyarraa dubbachuu dandeessi waa'ee kiyyaa fi mucaa kiyyarraa maalirraa haasa'uu dandeessan natti himiyas maalirraa dubbattanii maalirraa waa'ee kiyya dubbattan waa'ee kiyya maaltu dhimma kana baate. Ani wanta kasiin jeesitti dubbachaa jiru maaltu dhimma kiyya kana maaltu raayii dhimma kiyya kanarraa maaliif haasooytan naa ejjitti isiniif hin taatu rabbi irraa illee sodaattu eegana anis khalaas ainumaa ati naaf tashatte wanta kasiin jechuun fadhu ammallee nan tuqin sin tuqu ammallee jecha siin jechuuf hin deemuun tamaam yoo ammoo gartee miti ati akka naafisiillee walitti fiduu deemta akka naafisii walitti buunuuf deemta malee waan biraa takkaaf hin deemtu jechuudha. Wanni deemtuuf ani gabaaf duratti ani ibsaa wanni ni laal ani kilma yooniin jaarsa kiyyaa niin fadaa arraan tana maaliif inni ichi bee fuudhus afur fakkatee shari'aan jee dirqama fudhadhe taanaanoo ani nama sirraa dalagu ani maali yoo hettan hunola akkuma agartan kana itti yaadeetiin eegaati naasa shattee viidiyoo gad lakkifteen itti yaadee biteen illee laal kana garteemi kanaanin sirraa dalagaan. Tayyib dhageeffadhu ni'uu kanaa miti
namni ammaan tana gartee miti as bee dubbachuu didee nu jidduutti illee akkanaa ibsaa waan akkanaa tanarraa gad dhaabbatu faa'izaalaa wanni kanaa kanatis jee namni tokko dhufee nu jidduu namni ilaalee hin jiru. Tokko faarati salaamatu nuusiif galaa jechuudha. Tahee ani guyyaa guutuu yoo nama kanaaf gartee miti illaa dhiira ganaa ol deemtee ni fuudha jettu yoo ni nan gartee mi gargaaranti goone gorsan gooneef ani intala haraam intala halaalimi takkaan ka kanneen taayinan tuqini siin jeetiin ingizee cufa sitti dubbachaa jira jechuudha. As garagalee gartee miti dhalaan arraan tana wanni attan guututti irtaatanii ganaa booda jiraattan maaliif jiraattan yoo heetan taatan anarraa gorsa fudhattan. Maaliif jettanii kana maaliif kana jettee yoo heetan taate ani amata jahwaliin dalagee garaan kiyya keessi nama daadha. Amata jahwaliin dalageetiin waan takka dhabee jiraachuu jira akkasiin waan jettan viidiyoo ibsaatuuf jala seenaadha. Waan inni gallakkisu jiru laala inni sooshaal miidiyaa fayyadama. Waan inni gochaa jiru jecha inni jechaa jiru jala deemaadha laalaala. Waan inni jechaa jirus na jala deemaa laala. Obboleeyyan kiyya ani guniin gubadde taanaanoo khalaas akhiraan. Tani arraan tan ol bee dubbadde jecha ganaa waan hin taane deebi'ee taanaan akka inni ganaa miti ol bee dubbachuu dhiise akka inni duniyaa tanarra hin jiraanneen ani isa godha hayaata isaatiin isa dammara ani beekaate malee dhageeffadhu obboleetti namuutu dhalaa hojii dhalatteetillee tamaa arraan tana namni arra akkana na godhe boruu deebi'ee akkana illee si godha sittiin fakkaatiin sagalii fi ja'a sittiin fakkaatiin adda baafadhu sagal garagaltii ja'a ol garagaltii rabbi si haa beeksisu obboleettiitis dhageeffadhaani waan biraa waan takkaa osin jechu gartee miti afaan akkas jetteen san lulluuka dhugu torba firaa dhiqe dhageeffadhu asumaan na dhageeffadhu viidiyoon xiyyeetuun sibira ni geessi ani hin gumne ammallee namni ibsaa gartee miti kana cufa wanni godhe si ol garagalee hin dubbanneen. Tamam alagaa biraati miti tana rafti taakala na godhu jirtu ta hayaata kiyyaddam marte alagaa biraati miti taati dhalaa oromoodhaati intala oromooti. Tamam saniifuu gartee miti inni dis gartee mi akka mana hariyaa waliif baanate waa atina rabba waa atina wanni taateef waan ta'eefu waliif laallanna ibsaa tekiisan viidiyoon dhiyaate sibira ni geessi dhageeffadhu takka hin kakannee takka hin dubbannee jechuudha ol garagalee akka namaa takkatti takka anuu irraa gammadee hin beeku anuu takka irraa gammadee takka haayijee irraa gattaa'ee hin beeku takka azoon gidaara rabaatti soko azoon ammaa rabaatti dhiquutiin amata jaawwaliin jiraadhe ciisee siree gubbanna nyaachifne ani inni tabeekuu qabdan hangana adda baafadha. Ordoftootaa fi kabajamtoota kiyya niin gubadde amma akhira keessaa utaaleetiin jira zaachaa fi harakaata isaatti keessaa nu utaalchise wallahi billahi akkam irraa laaltan amantii musliimaa tanaan jijjiirrachuufadha. Tamaam intala oromoodhaati amma isin tuni obboleettiitii jechuudha. As garagaltee qaraadhaan afur fakkate dhiira biraatiin dhabee ibsaanii neerumaa yoo kaitu taate hati diganaan dalle aadiidha haa fuudhu gingartee miti harakaata kana goote taanaan ani waan kana cufa laal waniin hin dhabee haa isin irraa taatu jeeti oromoon ni garte oromoon balloon tun ni agarti waan inni jechaa jiru waan inni jechaa jirus ni argitan jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkumaan isiniin jehe tana cufaa'u isaatu deemaan jechuudha dhiiga kana cufa isaatu deemaan dubbii tana cufaa'u isaatu deemaan azu'aanu an ta'in isaatu kanatti hawwisaa jira jechuudha. Egaa ala bahee ala jiraatee cal jeemaan jiraatiin jireenya mataa isaa maaliif hin eegalanne maaliif nan dhiifne maaliif immoo diimcaa kiyyoo maaliif hin dhiifne maalii wanni jechaa jiran viidiyoo mureetiin isiniif dura haa waan inni jee takkatti jechuudha ni dhageessanii jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ammas gartee miti ani tana cufaa'u eegee inni akka mana hariyaa waliif baanee irra deddeebi'ee jee tamam viidiyoo isaa san gabbuuseetiin dhageeffadhee jira jechuudha. Akka mana hariyaa waliif baanaa jee akka mana hariyaatti waan waliif baanus kan gartee miti alhamdulillah rabbil alamin yoon karaa maleeti jiraadde nuti kuni nama ni karaa rasuulaa qabu nama jaarsaa jaartiiti nama haqa waliin qabu yoon gartee mi karaa malee irra deemes isin waa cufaa'u waliin itti dhufnaa jechuudha. Yoon an karaa malee jiraadde yoo ammoo gartee miti inni miidhaa dila kana kayni narra gaggeessee yaada kana cufoonni ta'uu taate yoon kaniin badii qabaaddu taate wallahi billahi isaan narraana yoon karaa malee kan inni jiraaddu taate ammoo gartee miti harakaanni kun ibsaasmaaniin isaafillee viidiyoon tuni isa bira ni geessi asiniin waan takkallee dhaamaaf jechuudha. Ammoo ati naa wajjin ammaan tana gartee miti naa wajjin dubbachuudhaaf jireenya siigee moo maaltu siigee ani nama gartee gubaa meeqa nama gubate nama gartee miti garaan kiyya akka barbareetti na gubu jiru akka waadamaatiin jira jechuudha. Asiniin siidhaama tanarraa garagaltee mataa kana dhukkubsite siibga as deebi yoo gartee kanii
jireenyi siif ga'u taate ani gartee miti yoo kan gartee miti du'a barbaadde yoo du'a barbaadde gartee miti ani jaayiza siif hin godha tamaam ajjechaa ta'eetiif ani si ajjeesuuf daqiiqaa natti hin ga'u akkuma namni durallee jechaa jiru ati ammoo gartee mi akka mana hariyaa waliin bahuu dhiisi ani naafetti wal harkina tamaam karaa gabaabaa naafetti wal harkina isin isaa jiraattu gizeesan tamaam wal fuutanii waliin jiraattan inshaallah anaa lubbuun jirtu yoon gakkute nasiiba keessan ammoo siitu addana baasa jee ani si abdachaan jiru tamaam isiin garaa qabdii akkaan fadheen isii godhaa akkaan fadheen taa gizee jettu kana eeywa walirra hin jirtan leengadda intala garaa qabduuf dhugaadha akkuma keetiitti faamilleen dhiisee deeme intalchi duubaa daltee rabbii dalchiise kunoo isiin sanuu maal waa taate jiraachuu jirti nyaattee dhuyitee jiraachuu jirti anilleen alhamdulillah karaan kiyya sanumaa jechuudha walirraa meexee takka illeen qabdan namni walirraa meeqan ani amma gartee namallee tuqunfadu zarii namallee tuqunfadu jechuudha asirratti maaliif isin akkana taate ati akkana taate faamiin akkana ta'eedhaaf arraan tana qaceelaa namaatutu jira nama kabajaa qabuutu jira isin amma heeyse jechuudha an namallee tuqunfillee hin deemu tana cufaa'u haasoo ati haasoo itti irra dhaabbaddeetiin dubbadde galatoomiin siin jaahumaa waa hundaafuu rabbii jiraas na gubbaa rabbii jiraa ooftee kan oofee na galchu kun rabbii ifin deemtee akka gartee meeshaa chaayinaattiin ifin deemee galaa jettee hin abdatiin namuu duniyaa tana irrumaa gala tamaam soomana rabbiitillee as deema ammaasus as garagaltee baatee araaramaa baamata keessaa baay'ee takkittii dhuftu tanaatu dhufu jira jechuu keessummaa dhufu jira tana cufaa'u rabbi sirraa galtee waa hundaafuu gartee miti ani jaartii teeti jaartummaa biyyoon siyaan qaddee ani obboleetii teeti haadha mucaa keetiiti tamaam silaa beeyte as garagaltee naafisiin aknaafete akka mana hariyaa waliin baanee asiin fiidiyoo tanallee sibira ni geessii ni dhageessette fiidiyoo naamaruun turre tamaam silaa sammuu qabaattee jechuudha sammuu dhaba keeti honcoftinu jechuun bilchina qabaachuun ilmi namaa bareedaadha bilchaachuun sammuudhaan uumaa rakkoo takka illee qabu ani asin abdanne kadha kamitii dhakaa yala sooru gartee mi rabbii tokkicha abdaddeeti malee ansi abdaddeeti miti gartee mi siitu addana baasa jeeti siitu addana baasa jee sin abdanne siin na jiraachisallee jee sin abdanne inshaallah ganaan jiraachuu ta'a jiruu tani nama dura hin jiraatin rabbiin kiyya na jiraachisuu ta'a inshaallah hordoftaa fi kabajamtoota kiyya asumarraan waliin isiniifillee dhaamu gartee miti fiidiyoo xiyya tana warreen bira geessan dhugatti dhugaa rabbiitti gartee miti komantii naa barreessa yoon hin rakkoo qabaadde rakkina kiyya kana natti himaa ibsaa jala seenaadha fiidiyoo inni gallakkise laala nan komatin asirratti ani waan takkan balleessine jechuu barbaadeeti waan takkan balleessine tana cufa gubaddeeti gizeen gubaddee gizeen hin aaree mana keessa booyetiin kophaa kiyya ol bee dubbadda jechuudha tanarraa gartee miti nama na dhiyaatudha barraa kanin sooshaal miidiyaa irratti ol bee dubbachuu jiru jechuudha duraanuu oromoon teenya hangizee namni dubbate kana si wanni jechuun turre eega namni dhugaa dhumchiijoon sammaal jette takka waan harka isaatti waatee takka inni harka kiyya waatee dhiinii takka dhufee takka balaan gurguddoon jidduu dhufte booda dubbachuu beektan isin duraanuu oromoon kanarratti namni kun maaliif akkana rakkoon tun maaliif dhuftee maaliif akkasii jaanii namni namichi keessaanillee taatu dhufee namni wanna jaa tokko gartee miti namni waan takka wanti keessa laa arraan tana nama na bira arke namni na cinaa jiraatee nama na biratti agaree arrallee zaachaa naaf hin kaayyatu zaachaa isin kaayyattee roorroon dhugaadha namuu intalti dhalaa takka biyya lamaa keessa jirtu arra zalaan aayilaati keessa jiraadde rakkoon qabu namni cuftinuu rakkoon irra ni geesse jeetii yaata biyya namaa keessatti biyya arabaa kanatti irra guddattee rakkoo adda addaa dhalaarra ge'amu. Kaan ilmoo dhugaadhaa kaan takka xiyyaa dhibba meeqaatu jira tamaam mushaana qofanchuu taniin ijaan argu taniin beekus takka xiyyaa meeqaatu jira jechuudha. Sun cuftinuu maaliif nuu hanqina anaatu hanqina qaba moo eenyu hanqina qaba jeetiniin mataa kiyyaaf yaadee ol bee jechuudha. Hordoftotaa fi kabajamtoota kiyya wanni kanaa kun yoo gartee kadhiiratee nyarraa eegamtu taates haa itti fufu aadiidha. Faayizaa caljii hinaasoyin as gubbaadhaa chaadha natti himaa. Yoon hin gartee miti kalatan qabaadhe akkumaan kalata amma durallee kalata kiyya natti himaa jeetti kalata kiyya malee natti himaadha. Silaa arraan tal dhugaadha nama na biraa qabna biratti agaree zaachaa naan kaayyatu zaachaa naa godhaa jira. Isa jala seenaadha fiidiyoo isaa sana ilaan gadhumaatti maal akka juulaa laala. As deebi'aadha faayizaa kalata jaadha kalata kiyya san akkasinniin fudhadhe isiniifi ammoo gartee miti na dhiisi takkara lamarra sadii na dhiisi jeetiniin akka nama tokkotti kadhachuu jira gartee miti kadhaa kiyya san cufa waa'een takka maalii jee wanni ta'utti hin jiru jechuudha. Hordoftotaa fi kabajamtoota kiyya yoon isin dheereessallee wallaahi onneeti yaan nama daadha dhiifama sumaan naa godhaadhaan isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshaallah
waan hin jee isiniif wanna ta'u takka hin qabu niin gubadhee har'aan tana ol bee hangana isiniif ni ta'e niin aaree isin hanga dhumaatti nafaana turaadha inshaallah isinummaan na jajjabeessaan isin injaa inshaallah taala duniyaa tanarra namni jiru beekadhu waan takka komentii teessan laaleetiin anuu caljechu jira waa hundaa ugartee miti rabbii fidaa obsii jettanii obseetiin jira kun olaal mana keessa deebii obseetiin jira jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin rabbiin gartee miti isumaan du'aa illee naaf godhaadha rabbi nagaan si aayihu rabbi fayyaa sitti haa ta'u jaadha rabbi adda si haa baasu jaadha du'aa hinaa godhaadha. Alhamdulillah rabbil alamin kun baatmaatii qonnaafe ammaan tana baatii jaha keessaan jira inshaallah waa xiqqishumaan naafee uumaa rakkoon qabdu obsinaan jaa isinummaan na jajjabeessaadha. Hedduu takka gartee akka nama waanaa godhee komentii teessan laalee hedduu takkaan gammadu jira hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya inshaallah taalaa rabbiin bal'inaa dafaa fi fayyaa fi gammachuudhaan waliin nu adeebisuun jaa inshaallah taalaa anilleen du'aayii godhachaatiin jira isinilleen akkasumas du'aayii naa godhaan salaata shanan keessatti illee rabbii kiyya tokkicha kadhachaatiin jira. Namoota gartee miti amantii qabdaniin rabbi naa kadhadhaadha. Amantiin kan waaqeffataan ni jira. Amantiin kiristaanaa ni jirti. Amantiin musliimaa ni jirti. Isin cuftii amantii qabdaniin rabbi naa kadhadhaadha. Amantii qabdan amantii keessa jirtanii rabbi naa kadhadhaadhaan isiniin ja'a. Asumaan assalaamu alaikum.